Raggaasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Oromoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishee Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi Adamsaa Addoo. Akka moltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed har'a dirree xayyaaraa Abbaa Jifaaritti pireezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqii simatanii jiru. Obbo Isaayyaas daawwannaa hojii guyyaa 3 Itoophiyaa keessa turuu jedhameera. Jida Eertiraa Itoophiyaa seene kana keessa ministirii dantaalaa biyyatti Osmaan Saalee fi gorsaa pireezidaantichaa Yemaane Gabraab keessatti argamu. Hoogganoonni lameen dhimmootii walii fi kutaarratti mari'atu jedhamee eegama. Qarshiin Itoophiyaa jijjiirame kaasee guyyaa 14 keessatti qofa herregi baankii haaraa banamaniin qarshiin biliyoona 14 galuu bulchaan baankii biyyoolessaa kan Itoophiyaa Dr. Yinnaa Gargasee ibsanii jiru. Kana malees herrega baankii duraan banamanii turan miliyoona 40 caalaan akka jiran isaan kana keessattis erga qarshiin jijjiirame as biliyoona hedduun seenuu dubbatan jechuudhaan Iskindir Fireew gabaaseera. Bulchiisa naannoo Tigraay aanaa raayyaa carcar keessa qonnaan bultoonni jiran weerarri hawaannisaa oomisha jalaa mancaasuu isaan jireenyi isaanii balaaf saaxilamuu VOA'f ibsaniiru. Weerarri hawaannisaa kunis to'annaan ala ta'uu dubbatu. Pireezidaantiin bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el weerara hawaannisa kana dura dhaabbachuuf mootummaa federaalaatu danqaa ta'ee jedhu. Kunis hojii xayyaaraan dawaa biifuu haga ammaatti hin jalqabamne sababiinsaas mootummaa federaalaatu gufuu ta'ee jedhaniiru. Ministeerri qonnaa Itoophiyaa gamasaan akka jedhetti onkololeessa 14 hojii samiirraa dawaa biifuu jalqabuuf yaalii godhe jajjabeessee itti fufuusaa dubbateera. Gama kaaniin baadiyyaa bulchiisa naannoo Dirree Dhawaa keessattis weerarra hawaannisaa mudate ittisuuf mala danda'ame mara gargaaramaa akka jiran ibsameera. Weerarri hawaannisaa Somaalilaandiif Jibuutiirraa Itoophiyaa kaseene yoo ta'u oomisha akka hamaatti miidhuusaa Addis Chokkol gabaaseera. Baatii waxabajjii darbee bulchiisa mootummaa naannoo haaraa ta'uudhaan kan hundeeffamte Sidaamaan manni maree ishee aangoo eega qabatee as yeroo jalqabaaf gumii gaggeessuu hojii jalqabee jira. Manni maree sanbataa fi dilbata darbe kan waggaa hojii jalqabaaf gumii tokkoffaa gaggeesseen dhimmootii adda addaa irratti mari'achuun murtiis dabarseera. Bara haaraa Itoophiyaa jechuun 2013 bajata qarshii biliyoona 10 fi miliyoona 700 fi miliyoona 25 1,142 kan murteesse yoo ta'u bajati kun federaalaaf galii argameerraa kan fudhatamu ta'uu Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Sababa weerara vaayirasii koronaan kan ka'e baatiilee darban ja'aaf mana ofii keessa ka turan barattoonni Keeniyaa hangi tokko har'a mana barumsaatti deebi'anii jiru. Ministeerri barnootaa kan Keeniyaa barattoonni kutaa 4, 8 fi 12 barnoota akka jalqaban taasise gabaasa guutuu galmoota Naayiroobii irraa erge. Ministeerri barnootaa Keeniyaa Joorji Mago'aa har'a turtii ji'a ja'a booda manneen barnootaa Keeniyaa keessa jiran akka banaman ajajanii jiru. Kanaanis ji'a ja'aaf cufamanii ka turan manneen barnootaa biyyattii banamanii akka barattoota simatan barsiisonnis barattoota kan akka to'atan qajeelfama dabarsanii. The progressive reopening of schools to face-to-face learning commences countrywide this morning for akkas jedhu Mago'aan har'a ganamaa kaasee guutuu biyyattiitti barattoonni kutaa 4, 8 fi 12 mana barnootaatti argamanii barnoota jalqabuu qabu. Barattoonni kun akka barnoota dursa jalqaban kan ta'ee fi gara sadarkaa barnootaa itti aanutti warra darbu waan ta'aniif ministeerri barnootaa barattoonni qaamaan barnoota isaaniitti akka deebi'anii fi manneen barnootaa gulantaa isaan guutuu qaban ifa godhee jira. Kanas manneen barnootaa hedduun hojiirra oolchanii jiru. Har'a ganamallee manneen barnootaan daawwadhe gulantaa kana guutuu isaanii argee gammadeera jedhu yoo dubbatan. Ministeer Mago'aan manneen barnootaatti barattoonni qaamaan walirraa eeganii akka baratan taasisuun rakkisaa ta'uu himanii yoo barsiisonni kana hordofan ijoollee mana barnootaatti erguun hin dhowwuu jedhan. Dabalanis ijoolleen ofitti manamummaan akka barnoota itti fufan barattoota warra manatti hafanis murtee kana irratti hundaa'uun ministeerri barnootaa biyyattii dhiyootti barnootatti deebisaa jedhan. Amma manneen barnootaa barattootaaf bakka harkatti dhiqatan akka qopheessan maatiin ammoo waan ijoolleen afaanii fi funyaan itti ukkaamsatan akka qopheeffatan ajajanii ji'oottan darban barattoonni karaa intarneetii raadiyoo fi TV barnoota hin hordofin kan kaffaltii dhabanis loogii malee barnootatti deebi'u akka qabaneerani. Karoora ministeerri barnoota Keeniyaa qopheesse 3/2020 kaasee barattoonni martuu barnoota irratti argamuu qabu jedha. Gabaasa Galee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii imaammata baasuuf yaaluu hin qabu isa kana pireezidaantii Ameerikaa fi koongiressaaf dhiisuu qabnaa jechuudhaan kan haadha murtii mana murtii muummicha Yuunaayitid Isteetsi du'aan boqotan bakka buusuuf Tiraampiin maqaa dhaaman Eemi Baaret senatorotaatti har'a dubbachuuf jiru. Kunis wiixata har'aa jalqabee muudama haaraa kanaaf dhiyaachuu isaanii kan ilaaleen senatoroonni falmii irratti gaggeessu. Eemiin ibsa duraan dursanii baasaniin qoodi mana murtii olaanaa rakkoo hundumaa furuu yookaan immoo dogoggora sirreessuu qofa miti jedhaniiru. Vaayirasii koronaan qabamuu isaanii ega beeksisanii kan torban tokko darbe pireezidaant Doonaald Tiraamp dilbata kaleessaa fayyaan koo haala gaarii irra jira jechuudhaan dawaan fudhataa jiranis akka hin jirre dubbataniiru. Vaayirasii hamaa kan chaayinaa ittiin jedhan san injifadheera jechuudhaan Tiraamp dilbata kaleessaa televiziyoona Fox jedhamuuf bilbilaan ibsan. Qaami koo dhukkubicha ofirraa ittisuu danda'eera, kunis kan yeroo dheeraa gabaabaa yookaan guutummaa jireenya koo ta'uu malaa jedhaniiru. Amma garuu duula na filadhaa deebi'ee jalqabuuf qophaa'eera jechuun hubachiisaniiru. Onkololeessa 12 Yuunaayitid Isteetsi keessatti guyyaa Kolombos jedhamuudhaan sadarkaa federaalaatti kabajama. Onkololeessa 12 bara 1492 dooniin warra Ispaanishii 3 hoogganaa nama Kiristoofer Kolombos jedhamu jalatti odoola yeroo ammaa Bahaamaas jedhamuun moggaafamte irra qubate. Kun immoo jijjiirama guddaa argamsiisee ardii haaraa Ameerikaa jedhamtu argamuu qofan turre addunyaa irrattis quunnamtiin akka argamu taasiseera jedhameera. Bara 1492 uummanni addunyaarra jiru akka hawaasa addunyaatti walitti dhufuu kan itti eegalee jedhamuun kabajama. Amma immoo oduu ispoortiif gara soraa. Bara kana irreechaaf masqalii akka nagaan dhumatu qooda guddaa qabaatan jedhee waraqata ragaa kennee galateeffate. Badhaasaan addee Adaanech Abebeet kan waan danda'an cufaan qooda keessa qabaachaa hojjetanii jettee galateeffatte. Saqaayidaam ta'utti arge. Ayyaanni irreechaa hora Finfinneef masqalli akka nagaadhaan kabajamu qaamolee hojjetan itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee addee Adaanech Abeebee galateeffataniiru. Uummanniif biyyi jiraachuun kan mirkanaa'u yoo nageenyi mirkanaa'ee jiraate qofaadhaa kan jiran addee Adaanech yeroo ijaarsi biyyattii eegaletti qormaanni hedduun mudachuu ibsaniiru. Addee Adaanech haasaa sirna galateeffannaa kanarratti dhimmoota siyaasaa wayitaawwaa irrattis akkas jedhan. ያው ዛሬ ደግሞ እንደሚታወቀው ጥቅምት 1 ነው መስከረም 30 አልፏል ሀገራችን ኢትዮጵያ Egaa akkuma beekamu onkololeessa tokkodha fulbaanni 30 darbeera biyyi keenya Itoophiyaan uummannis mootummaanis nagaadha galata waaqayyoo nuti yeroo hundumaa guyyaa dhufu kamuu milkaa'ina ce'umsa keenyaa taasifnee imala keenyatti fufna daandiin itti adeemaa jirru daandiirra dhufne caalaa tumsa hunda keenyaa barbaachisa jedhan addee Adaanech. Afayaa'iin mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasee Caafoo dubbii dubbataniin nageenyi bu'uura waa hundaati jechuun hundumtuu nageenyi mirkanaa'e akka jiraatuuf hojjechuun dirqamaa jedhan. ሁላችንም ሰላም ያስፈልጋል ለሰላማችን ሁላችን ደግሞ መትጋት hunduma keenya nageenyi nu barbaachisa nageenya keenyaaf immoo hundi keenya hojjechuu qabna deemsa keessa immoo rakkoon nageenyaa yoo mudate olaantummaa seeraa kabachiisuun dirqama olaantummaa seeraa kabachiisuuf bulchiisa magaalaa Finfinneetti dabalatee hundi keenya walii tumsuun akka wal bira dhaabannuun imaanaa jedha. አደራ ለማለት እፈልጋለሁ። Sagantaadhuma kanarratti afayaa'iin mana maree federeeshinii obbo Adam Faaraa akka jiranitti nageenyi misoomaa fi bulchiinsa gaariidhaaf bu'uura. Kanaaf qaamoleen nageenyaaf hojjetan akkuma jiran kan nageenya booressuuf carraaqanis jiru jedhan. አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የጸጥታ bulchiisa magaalaa Finfinnee akkasumas dhaabbileen nageenyaa federaalaa Finfinnee qaamolee dhimmi ilaallatu waliin ta'uudhaan Finfinnee magaalaa biyyattiif Afrikaa taate keessatti ayyaanni irreechaa daamotii masqalaaf ayyaanonni amantaaf hawaasaa kanneen biroon akka nagaan kabajamaniif gumaacha isin taasistaniif maqaa mana maree federeeshiniif maqaa kootiin galatan galcha. Nageenyi biyyattii akka jiraatuuf kan carraaqan abbootii gadaa, abbootii amantaa, jaarsolii biyyaa fi qaamoleen nageenyaa shoorri isin taphattan guddaadha jechuudhaan afayaa'iin mana maree federeeshinii galateeffataniiru. Gabaasa raadiyoo Paartii badhaadhinaa Jimmaa fi Awwadaayitti ba'an nagumaan dhumateedhaan. Hiriir mormii mootummaa Halee Baalee Roobeetti baay'een irratti immoo nam tokko ijjeessan bulchiinsi magaalaa Roobee olaantummaa seeraa kabachiisuuf tarkaanfii kan fudhatanii jedheen Muktaar Jamaaliin nu erge.
mata duree wal falmisiisaan sababa weerara koronaa vaayirasiin wal qabateetiniin umrii mootummaa waggaa tokkoon ol dabaluu ka'eetiniin erga jedhee as falmeen qaamolee siyaasaa bira ture gama ummataatitti gadi bu'ee gama kaaniin deeggarsa gama kaaniin ammoo mormiin dhagahamuu jalqabeetiniin jira. Tibba kana magaala Jimmaa fi Harargee Bahaa magaalaa Awwadaayetti deeggarsi paartii badhaadhinaatii fi bulchiinsa mootummaa Abiy Ahmed deeggaruudhaaf kan bahame yoo ta'u magaala Baalee Roobeetti ammoo guyyaa kaleessaa mormii bulchiinsa Dr. Abiy Ahmed mormuudhaan bahameen lubbuun nama tokko darbeetiniin jira. Deeggarsa guyyaa kaleessaatii fi dheengaddaa magaala Jimmaa fi aanolee naannoo Jimmaatitti taasifameen hojiileen misoomaallee wal duukaa taasifamaniitiin jiru jedhu qindeessaa sochii kanaa keessaa tokko kan ta'an obbo Dimaamuu Nigaatuu. Jimma irratti sadarkaalee garaagaraa irratti karaa qindoomee fi hiriirri cimaan godhamuu baatus hawaasni fi dargaggoonni sadarkaan jiran deeggarsa mootummaa biyya bulchaa jiruu fi paartii biyya hoogganaa jiru miirri deeggaruu sadarkaalee adda addaa irratti bakka wal ga'e hundatti deeggarsa mootummaa kanaaf mul'isaa ture jira. Mootummaan fulbaana 30 isa bara kanaa miti isa fulbaana yeroo kamiyyuu jiraachuu akka danda'uu fi kana gochuun isaa immoo sadarkaa sooshaal miidiyaa irratti fi miidiyaalee adda addaa irratti afarfamaa jira malee qabatamaan mootummaanis caasaan mootummaa sadarkaan jirus deeggarsi uummataaf cimee kan itti fufee fi hundi qaamni jiru hundi isaa hojii keessa akka jiruu fi kana boodas kan itti fufu ta'uu isaati hawaasni kan ibsaa ture jechuudha. Mormii gama biraa bulchiinsa magaalaa Baalee Roobeetitti taasifameen dargaggoonni 15 hanga 20 hin caalle ganama gadi bahaniitiin magaalattii gidduutti sagalee mormii kan dhageessaatiin turan yoo ta'u sagalee mormii kana keessatti gidduudhaan humni nageenyaa kan dhukaasa isaanitti banee fi namnis lubbuu darbuu namni maqaan isaa akka hin eeramne VOA gaafate dubbatanii jiru. Hiriira mormii kun eegalee daqiiqaawwan 30 booda humni addaa poolisii Oromiyaa paatroolisiin kan dhufee qeerroowwan hiriira karaa nagaatiin bifa nagaatiin gaggeessaa turan irratti dhukaasa banameen hiriira bittinsuu irratti addaan fiigamee kan booda qeerroo tokko qeerroo wal abdurroo humna addaa Oromiyaa rasaasaan dhahamee mataa keessa dhahamee wareegame jechuudha. Isin hiriiruma qofa geggeessaa turtammoo dhagaa darbattan yookaan ammoo hokkora rakkoo biraa uumtammoo maaltu turee jennaaniini kan dhukaasan? Bifuma nagaatiin sagalee dhageessisaa turreen yeroo san karaa nagaatiin dhamtoonni siyaasaa kennamu hiikamanii mootummaan ce'umsaa uummataan hoogganamu nuufaa dhaabatu mootummaan kun fulbaana 30 booda hayyamni isaa yookaan ammoo uummataan beekamtii kan hin qabne waan ta'eef aangoo gadhiisu fi dhaabbilee garaagaraa keessattuu Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa fi Raggaasa jedhamtoonni siyaasaa keenya nuufaa hiikaman kan jedhu dhageessisaa turre osoo dhageessisaa jirruuti namni dhagaa harka qabatee hin jiru namni ulee harka qabatee hin jiru meeshaa gara qabarraa qabatee jiru harkuma qullaa ture duubaan dhufanii kama dhukaasa banan qofa kan nuti agarre duubaan dhufanii kama dhukaasa banan qofa bifuma nagaatiin deemaa ture qabeenyi darbatan hin jiru magaalaan ooyituudha hojiisuma dalagatan bifuma nagaatiin osoo dhageessaa turanii dhukaasni qabaname humna waraanaati. Abbaan dargaggeessa lubbuun isaa darbee obbo Abdurroo Muhammad Ali mucaan kiyya silumayyuu dhukkubsataa ture yaalchisuuf karaatti eegaanii ture jedhu. Lukooyitu dhukkubaan iluusin teessee sarforiitti godheefi maddaan sun xiqqoo fayyadamnaan kootu qurxooyitti mana yaalaa fi dagakkootti jedhee nagga dhufaa jira. Hedduma sani waan takka keessan jiru dhukkulaa dhaabatee tuman alaamanii tuman dhaanee jira. Akkasi mirgibannuu waliin biratte. Maa warri fooqii gubbaa dalgumara argamal waan takka waa takka keessan leen galle mucaa. Umriin isaa meeqa awwal? Waggaa 18. Mee akkamitti du'e maali wanni argitan gareeffa fudhattanii booda? Mataa kana dha'ee fuudhee wajjumayyaa. Maaliin dhayan? Xiyyeetiidhaan. Waan roobetti ta'ee fi lubbuun dargaggoo Awwal Abdurroo harka qaamolee nageenyaatitti darbuusaa bulchiinsi magaalaa Roobee mirkaneesseetiin jira. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Roobee obbo Habtaamuu Kabbada raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti namoonni sunniin gareelee hokkora kaasuudhaaf turanii jedhan uummanni illee kan isaan hin deeggarre ta'uutti dabaluudhaan kaasan obbo Habtaamuu Baaroo Tumsaa Oromoo Qilxuu Jaarraa Abbaa Gadaa Abishee Garbaa Hayilee Fidaa Maannoo Mazannir Hayila Maariyaam Gammadaa Garasuu Dhukii Asaffaa Shaaroo Namni Bakar Abdii Caalii Shonee Olii Qaadingilii fi